ashama kabajamtoota hilmaan oromoo qaqqaalii waan akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii nagaa kootti isinis bakka jirtanitti bakka nagaa jiraattan isinin jedha. Anis alhamdulillahi galata kootii egaa har'as jechuudha akkuma baratamee barumsa haaraa viidiyoo haaraa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Isinis akkana eegaa jirtan abdiin qaba. Kanaafuu oguu viidiyichi isin bira gahamoo isin gahee keessan subscribe like gochuudhaan akkasuma social media garagaraa irratti share linkii isaa waliif godhuudhaan jechuudha. Ni cinaa dhaabbadhaan nu jajjabeessaa akka deddeebi'ee yeroo hunda dhufuuf jechuudha. Hamileenti horaasiin jedha yaadaaf gaafii qabdan ammoo akkasuma sanduuqa yaadaa takkaa'uu koomantii keessatti nuuf barreessaa. Telegiraama koos barsa Oromoo Horsiisee Aappii jedha joongodha appilikeeshina haarawaa akkasuma ammoo musalsala turkii Yahuu Usmaan warri beeytan takkaahuu Barbaroos Erturgul Yusuf waan garagaraa telegiraama koorraa argachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma telegiraama koo joongodha akkasuma appilikeeshinota pileestoor irra hin jirre kan bakkoota garagaraa irraa buufattan jechuudha. Yoo inni haarawwanfaman achirratti gad isiniif lakkisa achirraa buufachuu dandeessan linkii isaa achirra waan isiniif kaa'uuf jechuudha. Kanaafi walumaa galatti hangana jechaa gama barumsa keenyaatti achi isin haa dabarsu. Egaa ashama ammas deebinee dhufnee jirra jechuudha. Har'a immoo barumsa keenyaarraadha. Maal kan jedhuuf aappii baay'ee fuula bilbila keenyaarraa yoo qabaanne akkasuma immoo barbaannee argachuuf yeroo kan nu fudhatu ta'ee kan dafnee argachuu hin dandeenye yoo ta'u taate jechuudha. Haala kamiin akka dafnee argachuu dandeenyu karaa ittiin yaallu ta'a. Isa dura garuu warroonni haaraa taatan baga gara chaayinaa lafa nagaan dhuftan barsa Oromoo Horsiisee Aappiidhaan telegiraamni koos YouTube'n koos Facebook'n koos akkasuma jedha jechuudha. Kanaafuu ammoo isin baga nagaan dhuftan subscribe gochuu in irraanfatina oguu viidiyichi isin bira gahe akkasuma ammoo warroonni maatii koo taatanis kunis like gochuu hin irraanfatina. Akkasuma linkii isaa social media garagaraa irratti waliif qoodu hin irraanfatina isiniin jedha. Isa kana hangana jechaa mee barumsi keenya har'aadhaa kana xiqqatti faarsitu kun maalidha? Fakkeenyaaf nama akka kootti fuula 18 ol qaba bilbila kiyya kan irraa fuula appilikeeshina aappii boyi barbaadee argachuuf yeroo natti fudhata jechuudha. Kanaaf garuu karaa gabaabaadhaan akkamitti arganna appilikeeshina barbaanne hunda jechuudha kan yeroo hundatti fayyadamnu bakka takkatti walitti rarree gabaabumatti akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu wajjin kan ilaallu ta'a. Meeti itti haadeem appilikeeshinicha keenya ni banna oguu gadi buufne jenne haala kanaan next jenneetumaan hanga dhumaa dabarra jechuudha. Waalaikum assalam. Next jennee oguu bifa kanaan dabarra jechuudha hanga dhumaatti haala kanaan dhufa hayyama kanniif jechaa jira. Agrijeetiin ammas hayyama kannaafi bifa kanaan nuuf dhufa. Ogoonni bifa kanaan nuuf dhufe cancel jennee keessaa baana. Ogoonni haala kanaan nuuf dhufe amma appilikeeshinichi bifa kanaan nuuf dhufaa jira. Ogoonni bifa kanaan nuuf dhufe jechuudha. Nuti maal goona jennaan haala kanaan ogoonni nuuf fide sarara sadiin gubbaarra jirtu kana ni fayyadamna jechuudha. Sarara sadiin gubbaarraa kunoo jirtu kana jechuudha. Isii tana al takka tuquudhaan eessitti deebifna jennaan bakki too jalqabaa xiyya ol qajeelaa kanarratti ni deebifna jechuudha. Kuno bakka kanatti deebifna jechuudha nuti bakka amma xiyyaanti qajeelchee isin mul'isa kanarratti gadi tu'e jechuudha xiyya ol qajeelu sanarratti. Oguu gattu hin jenne appilikeeshinichi keenya gabaabumatti bifa kanaan nuuf dhufa jechuudha. Ogoonni bifa kanaan nuuf dhufe jechuudha haala kanaan homaatuu keessa hin jiranii bifa kanaan nuuf dhufe jira jechuudha. Appilikeeshinichi keenya akka amma argitan kanatti nuuf dhufe jira jechuudha. Mee keessaa baanee aappii itti haa deebinu. Oguutti deebinee keessaa baanee al takka keessaa baanee itti deebina. Oguutti deebineetiin jenne jechuudha haala kanaan jechuudha. Oguu nuti itti deebine kunooti fakkii eda'uu jala kana nuuf fida. Fakkii eda'uu jala kanatti inni nuuf fide kana ni tu'i al takka oguu gadi tu'ineetiin jenne jechuudha. Kanaaf bakka Android irraa mul'atu kana ni tu'ine jechuudha. Fakkeenyaaf folder app pupil kan jedhu kana jechuudha kan lammaffaarra jiru. Oguu isa tu'ine bakka fakkii barreeffamaa kana app jedhee hash jedhee fakkii maslaalii kaa'ee tuqaa lakkoofsa tokko kan nu kaa'e kana app jennee dhiisuu dandeenya. Inni cinqaan qabu. Amma mee fakkeenyaaf nuti eessitu jennaan kunoo bakka kana tu'ine. Bakka kana oguu nuti gad tu'ine maal nuuf fida wajjin
ilaala jechuu kiriit kan jettu kana barreeffama bulee jala jirtu tana isi hogguu gad tuqne as nu geessa hogguun as nu geesseetiin jedhee gabaabumatti nuti eessa filanna jennaan amma osoo haasaa walitti hin dheereessine bakkitoo kunoo tana filanna jechuu bakka kana filanna jechuudha bakka kana filachuuf ammoo bakka kana filanna hogguu nuti bakka kana keessa galleetiin jenne maal nuuf fida kan jedhu wajjiin ilaallaa hogguu bakka kana keessa nuti gallee mee aad kan jedhu kana keessa gallu Facebook haa filadhu akkasuma ammoo GB WhatsApp haa filadhu akkasuma ammas mee waanuma ta'e haa filadhu nama imo haa filadhu akkasuma ammoo Telegram khos WhatsApp business haa filadhu raayitii godhaaf hogguu raayitii godheetiin jedhe haala kanaan naaf dhufa goonni dhufee jedhee fakkeenya baak jedhee keessa ba hogguu baak jedhee al takka application itti deebi'a hogguu deebi'ee jedhee haala kanaan naaf dhufa nuti beeksisa waan qabuu fi application baak jenna malee okay ngoonu haala kanaan nuuf dhufa application ichi ammoo beeksisa hin qabne linkii isaa isiniif ka'a isas achi buufachuu dandeessan ka beeksisa hin qabnes linkii isaa isiniif ka'a achi buufachuu dandeessan Play Store irratti argamu garuu kun ka Play Store irratti argamu ka beeksisa hin qabnes Telegram kho irra buufachuu dandeessan Telegram kho irra isiniif ka'a kan Play Store irraa buufamu YouTube linkii jala isiniif ka'a kan Play Store irraa argachuu hin dandeenye Telegram kho irra isiniif ka'a achi buufachuu dandeessan isa kana erga gabbuuftaniin booda osoo kanallee hin hayne akkasumatti isin tajaajiluu danda'a jechuu isa kana mee hangana jechaatiin jechuudha erga hangana jennee booda application icha filanne kana ammas fakkii pilaasiitu erga allamaffaati deebin bakka fakkii Android kana tu erga tu hin booda barreeffama kana irraani hayda hogguu hayne jennee ammas kiriit kan jedhu kana tu hogguu nuti jenne haala kana nuuf dhufa hoggoonni nuuf dhufe nuti eessa filanna jennaan amma lama nuuf fidee jira jechuudha tokko kana nuuf fidee jira kun amma tokko waga shanii karee filanne appichi jechuudha isa kana kan lammafaara jiru kana tu hin filanna nuti kan lammafaara jiru kana filanne maal nun jechaa jira aad jedhe jechuu bakka kanatti bakka fakkii bulee aad jedhu kana jala kana gadi tu akkasuma aad kan jedhu kana tu achi booda iskiriinii keenya irratti nuuf ba'ee jira jechuudha nuti amma gabaabumatti aappii barbaannu hunda as keessa argachuu dandeenya kunooti akkuma argitan kanatti laki nuti amma jijjiiruu barbaannaa application kana nun taane ka biraa filachuu barbaannaa hojjettanis gabaabaadha akkamitti jennaan achuma matuma isaa keessa jira kana ammoo hogguu seente yeroo kamiyyuu baak jettanii keessa baatan haala kanaan jechuudha hogguu baane booda jechuudha haala kanaan kiriit kan jedhu kana nagaafata fakkeenyaaf hogguu nagaafatee jee haala kanaan jechuudha hogguu inni nagaafateetiin jedhee haala kanaan ni hayna fakkeenyaaf ammaan kana haqu keessa haala kanaan fakkeenyaaf khiriitii hogguu nu gaafate khiriit jennee haala kanaan erga keessa seenneen booda jechuudha kiriit goonee erga keessa seenneen booda maal nuuf hayyama inni jennaan fakkeenyaaf mee nama isa keessatti deebi'uu barbaada waan ta'eefu gabaabumatti as biraan jijjiiruu yoo barbaanne application keenya osoo aappii keessatti illee hin deebine jechuudha bifa kanaan fakkii eda'uu kana ni tuyna haala kana erga tuyneen booda aappii akka barbaannetti nuuf haa deebi'u fakkeenyaaf nama bifa kanaan barbaada jala kana gadi buune jechuudha aappiin tokkochi garaacha ta'e kuwwan naanna'uu barbaada isa kana hangana jechaati mee fakkeenyaaf anamma gabaabumatti aappii biraatti dabaluu yoo fedhes fakkii eda'uu kana tuyna hogguu fakkii eda'uu kana tuynee jenne aad kan jettu akkuma reefii sana tuyna jechuudha bakkitoo eda'uu qalamu booraan jirtu tana gadi tuyna fakkeenyaaf mee anamma aappii tokkochi itti haa dabaluu kan dura hin filatiin jechuudha mee kamitti dabala jennaan aappii tokkochi kan dura hin filatiin fakkeenyaaf mee botomii itti haa dabaluu achirra raayitii kiyyaa tuqu akkanatti naaf dhufa aappii kana hogguu inni bifa kana jijjiiruu barbaade kan akkanatti wal jala dabarsuu barbaade illee bifa kanaan zoorsuu yoo barbaade jechuudha akkatti saayizii isaa xiqqeessuu barbaade gubbaa kanarraan sarara xiqqoo wahiin jirti isii tana qabee haala kanaan jechuudha akkana as harkisuudhaan xixiqqeessuu danda'a achi deebisuudhaan guddisuu danda'a jechuudha isa kana uumaa miidhaan qabus faayidaa hin qabu waliigala nuti kan barbaannu application barbaannu hunda kalutti argachuudha erga iskiriinii keenya irra nuuf deebi'e haala kanaan hogguu nuuf deebi'e kunooti fakkeenyaaf anammamee gabaabumatti jechuudha Facebook kiyya haa banu hogguu Facebook kiyya bane kunooti akkuma argitan keessa nu galcha jechuudha akkasuma muumee fakkeenyaaf Telegram koo haa banu akkasuma akkuma argitan kunooti Telegram koos akka ajaa'ibaatti keessa seenee jira kanaaf barumsicha akkasitti tolu abdiin qaba akkuma isiniif jedhe kan tola YouTube kana viidiyocha kana jala YouTube irraa argachuu dandeessan kan ammoo mallaqaan bitamu tolaan argachuuf Telegram koo irra dhaqaa achi buufadhaa isiniin jedha hanga barumsa birootiin walitti deebinutti bye bye turtii gaarii